Hi family akkam jirtanii fayyaadha nagaa jirtu alaamanni sa'aa namni jaarsa jaartii shooka cilfa biraddisti hunduu nagumaa miti dhugaa anis nagaan jira qaxaleen keessa yookiin modeelistiin keessa ishee lakkoofsa 8 deetne inna akkam fayyaadha hundumtuu hojii maal fakkaata keessattuu qimamoonni gola madaami keessattuu warri yeroo ammaa kana qorri isin waxalaa jiru maal keessa jirtu meeqileesi biyya namaa kun maal isinitti fakkaata itti aansee immoo gafii wayii tan waan gafii natti uume kuni jaalala keessatti jechaadha. Isin hundatti gafii akkanaa kun isinii dhiyaatamu ana bichaa irratti kan jedhu waan gafii natti uumeefan akka gorsaatetti isinii fidee dhufe jechaadha. Dhiirota keenyatu caqasuu qaba viidiyoo kana. Shamarran immoo yoo isin bira gahee jiraate wanni akkanaa kun nu gaheera eenyullee wanni akkanaa nu mudate yaada jedhu koomantii jalatti naa barreessaa isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu har'aa guyyaa har'aa kana maalirraa hin dubbachuu dhufe beektu dhiirota keenya Itoophiyaa jiran gafii jaalalaa gaafa nama gaafatanii eessa jirtaa siin jedhu tokkoffaa nagaa si gaafatee haa siin jedha haa jettaani eessa jirta siin jedha Itoophiyaa keessa jira yoo jettee maal hojjettaa siin jedha la yoo immoo Itoophiyaa biyya alaa jira jennaan biyya kam jirta fakkeenya biyya arabaa maqaawutti dhufte waggaa meeqa erga deemte yeroo dheeraa itti himte yookiin yeroo gabaabaa yoo itti himte maal bitatte erga deemte mana qabdaa konkolaataa qabdaa bakka wantoota akkasii kana si gaafata akkaawuntii keerraa birri meeqatu jira yoommoo biyya kana erga deemte waggaa dheeraa fa'aa itti himte taanaan maal siin jedha beektaa garuu fooqii finfinnee sun keeti kaasiin jedha duri ani ka beeku gizee biyya jiru gizee umriin kee waggaa 13 waggaa 12 waggaa 14 jiru gizeen kutaa waggaa 15 tan kutaa 8 fixe ani barumsa waggaa 12tti mana barumsaa galee waggaa 2 nan baradhe jechaadha kutaa tokkoo fi lama waggaa tokko kutaa 3 fi 4 illee waggaa tokko 5 fi 6 7 waggaadhaan waggaa 3 baradhe jechaadha bara 2020 akka Itoophiyaa kutaa 8 fixeera so yeroo sana gafii jaalalaa nu gaafatu malee birrii qabda si fuudhanatti heerumii nuun jedhu dhiiru yeroo sana immoo ijoollummaan nutti jira waan jaalalli maal akka ta'e iyyuu hin beeknu barumsa bichaa bakka nuti guddachuu karoorfa malee heerumeen akkana ta'a heerumeen bultii jaara ilman daha jedhee tasuma karooran qabu yeroo sanitti tolin jennu dhiirri tokko gafii jaalalaa nuti dubbanne taaneen burusine akka ammaa ofii gaafannu kun hin jiru kaza amma garuu gadaatu jijjiirrame moo namatu jijjiirrame moo lafatu jijjiirrame moo mee maaltu jijjiirrame jettanii yaaddan garuusi yeroo ammaa kana kinoo mallaqa si gaafata malee mana si gaafata malee ka jaalala si gaafatu hin jiru amma dhiira yeroo hedduu laalan nama tokko lama sadii miti akkasumas si bichaan gaafatu immoo beekilaa asii si barreesse tan biraattis warra fireendi dubartoota fireendii keessi jala jala sin jireen argita inshiidhaanis akkasuma barreessa namoota wal beeynu fa'aa yoo namni sun barreessuuf yoo argine miseejii san namni sun yoo nutti erge namni akkana naan jedhe eenyuun beelu walitti himna kaan nuti dubartoonni warra wal beeynu waliin dhossinu warra waliin beeynu yoo janajjanne sin arginu nu malee immoo nama 4-5 kan biraas janajjanuu danda'a kan namni walii gad deddeemu kun hin tolu beektanii dhumni isaa immoo miidhagu hin salphata kanaafuu ani gafii wanni natti uume asirratti maal seetanii gadaatu jijjiirrame moo seeratu jijjiirrame moo safuutu jijjiirrame moo duudhatu jijjiirrame moo namatu jijjiirrame akkamitti jaalala si gaafachuu dhiisee birrii si gaafata mallaqa qabda mana qabda indee dubartiin fuuti moo heerumti asirratti ana ka gafii natti ta'e maal gochuu erga mallaqa mana qabaannee erga makiinaa konkolaataa manaa qabaannee erga baabuukirraa birrii qabaanne maal saquu dhiira bira dhaqna maal barbaaduutti dabalama kophaa keenya jiraachuu dadhabne birrii keenya mana keenya keessa maal saquu dabalamnan jedhe yookiin immoo jaarsa ergannee dhiira fuudhuudha itti jaarsummaa ergannee akka hinoo jaartii dhiyoo kanaa san ergannee fuudhuudha ka fuunee ofii ol galfachuudha ergan kan mana kana hundi qabaadhe maal gochuu gafii jaalalaa dhiirri naa dhiyeessa
dhugaa na dhajaabe ara taawis bii keenya warri dhiirame keessatti filaala warroonni hojii akkasii keessatti hirmaattan ani garuu nama hedduun arge nagaa rabbiitu na gaafate odoo hin geessi maal laan jedha mana qabdaayi akkaawuntii keerra birrii meeqa qabdaa waggaa meeqa erga biyya san deemte jaalallee qabdaa jaalallee gaafii jaalallee qabdaa jedhu dhumarra si gaafata laa ilmoollee wan qaba jettee fuudhan guuru laala sirratti birrii qabda taanaan mana qabda taanaan bakka ilmoon rakkoon qabu ilmi kee jechuun kiyya siin jedha kaamulla hojjedhaa dhiira ta'a dhiirri Itoophiyaa silaafu durbummaa balleessu malee hiyyummaa balleessuun beektan mee akka dhiira ta'a qofxoon jedha hojjedhaati seenaa biyya keenya nu jijjiira warri dhiirotaa viidiyoo kana sheerii godhi jeen dubaraa kan viidiyoon kun si bira ga'e taana abbaa manaatti isaa ta'u riyaa kee haa ta'u kan gaafii akkasii si gaafatu sheeritti godhi viidiyoo kana hojjedhaa jedhiin qofxoon jedhaa jedhiin ilma dhiiraa fakkaadha malee dubara fakkaatinaa jedhiin. maalifi nuti eessa jirra maal hojjennu maal keessa jirra keessatti of ilaallu of ilaaluu qabna dhiirummaa keenya hinde ለሚስትና ለርስት ቀልድ የለም ጀደረ ነመች haadha manaa kee aarsaa kafaltee fuudhu qabda malee warra har'a dhiirota biyya keenya keessa soorimmaadhaan birri miliyoona 60 miliyoona 320 isa miliyoona 44 fuudhaa jiru kanarraa baradha innis hojjetee fida xab godhee fida malee akkanatti taa'ee fidu laal birri garuu nuti birri sooressi hiyyeessi fuudhuu hin danda'u hiyyeessi fuudhuu hin danda'u jedha sirra taa'ee miidiyaa kanarra maali bukkeen dhiira dhugaa bukkee afuufamee bakka surree qaaraa siif akkana godhee hudduurraa gadi butee deemu caamma naayikii birree 7,000 dirate birqii godhe hojjedhaa balleessa ayyummaa malee nu hiyyeessi fuudhuu hin dandeenyu nuti dhaabbannee hafna kan mallaqa qabu akkanatti fuudha jettanii asirraan tarsa'inaa dhugaa an akkuma waliigala dhiira Itoophiyaatitti kun sirrii miti ilmi dhiiraa kan hojjetee mana ijaaruu danda'a hojjetee kan bultii makiinaa ofii bitatee konkolaataa ofiitiin haadha manaa fuudhuu danda'u barbaadna malee kanaa kan haadha manaa irraa mul'u konkolaataa qabdaa mana qabdaa akkaawuntii keerra birrii meeqa qabda ka jedhu kun jaalala osoo hin taane ofiifan isa fuudha jechuudha bara gaafiidha dhugaa yeroo baay'ee kan gaafii natti uumu tokko kana kanaaf shamarran keenya dhiira gaafii akkasii isinii gaafatu viidiyoo kana sheer godhaafi hinuma gaafatamtan garuu nama hedduun na gaafate waan akkasii karaa feesbuukii fa'aa misenjera dhufanii haay siin jedha haayin jedha nagaa fayyaadha nagum eessa jirta manan jira ka ala jirta uma siin jedha biyya jirtu si gaafadhe malee yoo Itoophiyaa jira jedhe maal hojjetta siin jedha laa hoo tokko fa'aani manaajara baankiiti jennaaniin walaa garuree naan jedhe na zaraf wedaa tokko immoo shaqaalitiidhaan gaafan jedhuun erga biyya san deemte waggaa meeqaa mana ijaarratteetta akkaawuntii keerra birrii meeqa qabdaa ergan biyya kana deebi waggaa 20 jedheen tokko gaafanan waggaa 20 ergan biyya kana dhufe jedhu maallaan jedhe seetanii fooqi Finfinnee keessa keeti jechuudha kanaan jedhe hinde biyya kana birrii biyya ormaa hojiraanne birrii akkatti hammaarree gadi finna dhugaa hammaarree mukarraa lamnamu akkamitti yaaddu si warri dhiiraa kun hagasaan hojjedhaayyummaa balleessa hiyyeessi fuudhuu hin danda'u sooressa malee meendennoo hee eenyutu akkasaniin jedhe hojjedhaa fuudha hiyyeessi fuudhuu hin danda'u maaltu hiyyummaa sii godhe namni qaama guutuu qabu namni fayyaa guutuu qabu sooressaa hojjedhuutii jijjiiramii isaan hojiidhaan dorgomi malee hinaaffadhaan hin dorgomin innaa kanuma sheernaa godhaa ijoolleen keenya baay'ee isin jaaladha shamarran immoo dhiirota akkasii akka bultii isii baqa hifuuta malee akka ittiin heerumne beeki dhiirota gaafii akkasii si gaafatu jaalalaa miti kun innaa kanuma siniin jedha waan na dhaggeeffataniif galatooma viidiyoo biraatiin walitti deebiname yaadota kanarra xiinxalaatii gaafii akkasii kan gaafatamtan dhiirri keenyas as keessatti of ilaalatti yaada bal'insaan nu barreessaa hiyyummaa balleessu xaalaa hojiidhaan jijjiirama fiduu yaalaa malee ganaa birrii qabdaa
Inde sitti heerumti moo si fuuti? Dhiirri keenya hunduu keessatti of ilaala. As keessatti of madaala siniin jedha. Innaa waan dhaggeeffataniif immoo galatooma. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii. Warroonni chaanela eebbisaa intartiimentiidhaaf haarawaa taatan laayikii, sheerii, sabskiraaybii gochuun, koomentii babbareeda, yaada keessan qeeqanuu barreessaa. Waan dhaggeeffataniif galatooma. Viidiyoo biraatiin walitti deebina. Turtii gaarii siin jaalladhamu.